Guyyaa guyyaa urjiin bakkuma sana jirti. Sababiin isaas urjiileen bakka isaaniitiin socho'anii laayitii yookiin immoo ifti aduu urjii sanaa olitti waan argamuuf urjiin sun ifa isaanii karaatti gara lafee kanatti gadi argisiisan waan dhabaniif malee urjiileen bakkuma sana jiru. Lammaffaa immoo aduu irraatti ho'iinsaa fi ifa saabbachaa jiru. Harkaan immoo laayitiin ifa aduu yeroo seenutti ifa isaanii kan mul'isu jechuudha. Akka seera uumatti urjiileen waaqayyoo egaa wanti hundumaa kan uume waaqayyoodha. Akka seera uumatti gaafa ilaallu urjiileen urjii fi baatiin halkanidha kan isaan ba'anii, aduun immoo guyyaadha. Kanaaf iddoo isaanitti waaqayyo waan kaa'eef gaafa halkan ta'u, gaafa guyyaan gara halkanitti jijjiiramu urjiileen halkaniin ba'u jechuudha. Gaafa lafti badu immoo urjiileen gara samiitti ol dacha'aniitu biiftuun hin baate jechuudha. Gaafa kana gara samiitti ol dacha'u jennee yaadna. Akka yaada aayidiyooloojii namoota tokko tokkotti immoo urjiileen tokko tokko hin harca'u jedha. Kun immoo akka yaada namaattidha. Ragaa qabatamaas waan qabu miti akka yaadutti. Garuu urjiin baatii faana halkan ibsuuf ifa kennuudhaafidha kan isaan halkanii ba'anii, guyyaan immoo kan biiftuuti jechuudha. Akkasitti urjiileen sa'aatii 12 booda barii jechuudha. Waqtiitti ba'anii qabu. Urjiileen guyyaa yeroo isaan deeman sababii ifti aduu barii isaan mo'achuu fedhuuf hin badu. Egaa gaaffii kanarratti guyyaa guyyaa ifti aduu baay'inaan waan lafa kanarratti ifuuf ifti urjii moo xiqqoo waan ta'eef ifti biiftuu kana ifa urjii waan haguugeef ifti urjii xiqqoo waan ta'eef mul'achuu hin danda'u. Garuu galgala biiftuu waan seenuuf ifti urjii mul'achuu hin danda'a. Guyyaa guyyaa urjoonni kan isaan dhugatanii fi sababa biiftuun addunyaa kana irratti olaantummaa ifaa waan qabduuf guyyaa ishee waan jirtuuf mul'achuu hin danda'a. Sababa kanaaf dhugachuu danda'u jechuudha. Akka uumaatti yookaan akka seera jirutti urjiin kan isheen uumamtee ifa isaa haa xiqqaatu malee kan inni ibsuu danda'u kan halkanidha waan ta'eedhaaf kanaaf guyyaan akka yookaan akka seerrataatti urjiin kan isheen baatu halkanii, guyyaan garuu kan aduudha waan ta'eedhaaf kanaaf inni guddaan yookaan irra guddeessi isaa aduunii jechuudha. Laayitii isaa yookaan ifti isaa doomnet godhe yookaan immoo waan baay'ee bahuudhaaf kanaadhaaf urjii maal taate kan isheen guyyaa badduu jechuudha. Guyyaa kan isheen badduu fi laayitii waan guddatee jiruuf, ifti waan guddatee jiruuf halkan malee mul'ata. Urjiin kun guyyaayyuu inuma jirti, garuu aduun ifa guddaa waan caalee mul'isuudhaaf jirti, garuu aduu sanatti uwwisee ifa isaatiin moo'ee gara dacheetti ifaa jechuudha malee jiru urjiin sun.